Bifuma argaa jirtan kana akkamitti akka Chrome keenya suuraa barbaanne jijjiirachuu dandeenyu background isaa akkaataa ittiin jijjiirannu guyyaa har'aa kana qabadhee isin dhufee jechuudha. Application kun Chrome qofa osoo hin taane application hundumaayyuu isaatu background isaa jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Faayiloota garaagaraa akka file manager, Chrome, WhatsApp, lakkoofsa bilbilaa iddoo phone number jechuudha. Karaa barbaanneen background isaa karaa salphaadhaan karaa ittiin jijjiirachuu dandeenyu application kun kan nu fayyadudha jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na hordofaa isiniin jecha namni guyyaa har'aa gara YouTube channel Gadaa Barnootaatii fi dhuftanii haaraa yoo taatanii jirtan ta'e YouTube channel kiyyaalleen subscribe gochuu hin dagatina. Videoon kun yoo isin fayyada like gochuu hin dagatina. Tariitiin biraallee yoo fayyadama yoo jettan share gochuu hin dagatina isiniin jecha jechuudha. Application kana ammoo Play Store gubbaa argachuu ni dandeessanii garuu sun maallaqa isin gaafata jechuudha. Akkasumas doolaraa maal isiniif hojjechuu hin danda'u jechuudha. Karaa salphaadhaan ammoo isa firii Telegram keessa isiniif kaa'a achi tuttanii buufachuu dandeessan jechuudha. Linkii isaa viidiyoo kana jala description jechuudha. Linkii Telegramaa achi jala isiniif kaa'a achi tuttanii buufachuu seentanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Kallattumarratti gara application isin dabarsa jechuudha na hordofa. Okay, jalqaba application keessanii galtu jechuudha. Erga galtaniin booda gar jallaa kana akkuma argaa jirtan kana wantoota sadiitu jira jechuudha. Kana akkuma kana dhiftanii bira dabartan jechuudha. Waan tokkoon tuttanii isa dhuma kanarratti moqee app overlay kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Erga isin kilik gootan gara kutaa kanatti isin dabarsa jechuudha. Asitti mallattoolee sadiitu jira. Plus bakki plus lamatti jira. Setting illee ni jira jechuudha. Amma kallattumarratti jalqaba kana suuraa ni filattu jechuudha. Mallattoo plus kana bira tuqxanii suuraa ni filattu. Suuraa irra galchuu barbaadan san jechuudha. Ni filattu jechuudha. Suuraa babbareedoo ta'an irratti kilik gootu jechuudha. Amma suuraa tokko filadhee isin garsiisa jechuudha. Amma mee abebaa kana filadha. Kun bifuma argaa jirtan kana iddoo kanatti naaf baaseera jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo setting irratti kilik gootu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana waa lama nuuf fida jechuudha. Iddoo kanatti yoo feetan isa tokkoffaa kana parsentii 100 gochuu ni dandeessani yookaan ammoo haga barbaadanii irra godhachuu ni dandeessan jechuudha. Akkaataa itti fayyadama keessan irratti hundaa'u waan ta'eef parsentii barbaadanii irra godhachuu ni danda'ama jechuudha. Okay, itti aansuudhaan ammoo select app kan jedhu kana ammoo bifuma argaa jirtan kana mallattoo X of taa'eera jechuudha. Isa kana sirreessuudhaaf ammoo isa jalaa kanarratti permission banna jechuudha. Isa kanarratti kilik ni goona. Conform ni goona. Eega conform gooneen boodatti isa kana dhumne on goona jechuudha. Gara duubatti deena. Erga deebineen booda kunoo akkuma argaa jirtan select app kan jedhu nuuf banameera. Select application barbaanne san filanna jechuudha. Kan irratti baasuu barbaannu san ni filanna jechuudha. Okay. Kunoo amma Chrome kanarra on goona jechuudha. Iddoo kanatti application barbaanne yoo jiraatu ta'e ammallee dabalataan on gochuu ni dandeenya jechuudha. Okay, mee faayilaa kanallee on godhuuti. Garduubaa deebi'ee jechuudha. Erga deebi'een booda isa gubbaa kana jechuudha. Gara duubaatiin deebi'een booda kunoo bifuma kanaanii iddoo gubbaa kana on gootu jechuudha. Amma irratti nuuf baay'eera jechuudha. Erga on goone gara iskiriinii keenyatti nuuf darbeera jechuudha. Amma qaxxumatti gara Chrome keenya seennee haa ilaalluuti. Akka abebaan kun nuuf dhufeef kan nuuf hin dhufini hin ilaallaa jechuudha wajjumaan. Chrome irratti kuna. Kunoo. Chrome irratti nuuf baay'eera jechuudha. Bifa kanaanii background isaa bifa barbaadan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Waan barbaadan irra galfachuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma isin argaa jirtan kana background Chrome kiyya jala jijjiiradheera jechuudha. Haala kanaanii application barbaadan jijjiirachuu ni danda'a jechuudha. Application Chrome qofa osoo hin taane application baay'ee isaa ni fayyada jechuudha. WhatsApp ni fayyada, Telegram ni fayyada, akkasumas email ni fayyada jechuudha. Phone number lakkoofsa iddoo bilbilaallee background jaalallee keessanii waan barbaadda waa isin tole jala galchuu ni danda'ama jechuudha. Bifa kana itti fayyadamuu ni dandeessanii. Viidiyoo kana haga dhumaatti hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha.